bifa adda addaatiin namni kaan mana hidhaa jira. Namni kaan dhukkufatee siree irra jira. Inni kaan immoo hidhaa seexanaa keessa jira. Daawuntaawunii, aaptaawunii keessa joon jahaa jira. Kan seexanni hidhates kan rakkinni hidhes baay'eetu jira. Sana hundumaa keessaa baanee dhufne yeroo addana teenyu Waaqayyoof ulfina laachuu qabna. Mee gammadaame. Egaa kaanee dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisee walii wajjiniin dubbii sagalee Waaqayyoo hirmaanna. Lafan dubbisuu hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 26 kaasee isa jiruun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbisa. Kakuu haaraarraa fuula 179 akkana jedha. Ergasii ergamaan Waaqayyoo Filiphoosiin ka'ii waareetti gara mirgaa gara karra onaa isa Yerusaalemiitii Gaazaatti keessuu dhaqii jedhe. Filiphoos yommus ka'ee dhaqe. Kunoo namichi cuwaachiin tokko itti dhufe. Namichi kuni qabeenyaa Kandaakee mootii warra Itiyoophiyaa hundumaa irratti abboomaa ture. Waaqayyoof sagaduudhaaf Yerusaalemii dhaqee ture. Otuma achii galuu konkolaataa kottee duudaadhaan harkifamu irra taa'ee macaafa raajicha Isaayaas hin dubbisa ture. Dubbisaa adeema. Hafuurri qulqulluun yommus Filiphoosiin konkolaataa kanatti dhiyaadhu isa duukaa adeemii jedhe. Filiphoosis konkolaataa sanatti fiigee namichi macaafa raajicha Isaayaas otuu dubbisuu dhaga'e. Waan dubbisaa jirtu kana hin hubattaa jedhee isa gaafate. Namichi immoo otuu namni naaniif ibsini attamittan hubachuu danda'aree jedhee deebiseef. Akka Filiphoos konkolaataa isaa yaabeessa bukkee taa'us hin kadhateedha. Hin kadhanna Waaqayyo. Ati Waaqayyoodha. Ati guddaadha. Guddummaa kee of keessatti argina. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhangaa har'aa immoo nuu kenni. Mee ameen. Dhangaa har'aa nuu kenni ati. Nuuf haa ta'u. Mana keenyaaf haa ta'u. Dhala keenyaaf haa ta'u. Biyya keenyaaf haa ta'u. Hiyyeessaaf haa ta'u. Sooressaaf haa ta'u. Adiidhaaf haa ta'u. Gurraachaafis haa ta'u. Dhangaa har'aa nuu kenni ati. Kana waan gootu guddaa si galateeffanna. Gurra diinaa immoo cufi. Gurra saba keetii bani. Kana hundumaa waan gootuuf guddaa si galateeffanna. Isa tolaadhaaf amanamaa ilma kee Yesuus Kiristoos jiraataatiin ameen. Noora Gooftaan isin haa eebbisu. Fuulli keessan baay'ee ifaadha. Fayyaa ta'e Waaqayyo si haa eebbisu. Kunoo fooxaanis dhufeera. Ani illee badaa sii dafqaan jiru. Fayyaa ta'e eebbifame. Bible study qabna turre. Waggaa muraasa fuulduraa mana leellootti, mana margaadhaaf mana leellootti. Bible study suni amma inni ga'utti nariifanno turre. Maaliif beektu? Bible study sana booddee erga kan Waaqayyoo nyaanne hankeenyas cimaa ture. Isheenis baay'ee nama keessumsiisuu jaallatti. Margaan faallee, hawwiin faallee akkasuma turanii. Amma yeroo dhiyootti itti deeffannaa inni yaadaa irra. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Fayyaa ta'e leelloo. Mata dureen har'a dubbadhu wanta dubbisaatti jirtu kanaa hin hubattaa jedhe. Filiphoostuu namicha tokko gaafata. Barri kun akkuma isin beektanii bara dhumaati. Bara reefuu jalqabu namni yoo jedhe jiraate nama Maatiyos boqonnaa 24 hin dubbifannee dhabbaan sun. Barri kun bara dhumaati. Barri dhumaa keessaa macaafa qulqulleessanii lallabuun nama rakkisa. Bara ariisaan baay'ee hin jirre keessa. Macaafa lallabuun baay'ee rakkisaadha. Kanaafiti Phaawulos Ximooteyoosiin yeroo ergu ergaa Ximooteyoos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3-4 yeroo dubbistanii
akkana jedhee dubbata. Barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibbanii dhufuuf jira. Bara sanaa akka hawwii isaaniitti barsiisaa wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisu walitti hin sassaabbatu. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uurraa galagalanii gara mammaaksa amantiitti hin goruudha. Mammaaksi amantii yeroo mammaaksa amantii jennu the history of faith jechuu miti yookaan seenaa jechootu hin ta'in hoduu gaarii hin taane amantii kan fakkaatu garuu amantiin keessa kan hin jirre jechuu isaaniiti. Gara kanatti deebi'u gara dhumaatti jedha. Kanaafi yeroo tokko nama tokkotu Facebook irratti waa barreesse gidduu kana nan dubbise akkaseedha. Yeroo qaba Facebookis nan ilaalaa jechuudha. Kanaafi akkaseedha. Bara kanaa'edha. Waldaatu baay'atee namatu baay'atee garuu amantiin badaan jiru jedha. Egaa isan nedhee dhaayira fiqruuta akkaseettee intanii booddee akkasina. Bara kana waldaan baay'eedha jedhe flourish godhaayira. Amantoonnis baay'ee baay'ataniiru. Amantiin garuu muraasaa jedha. Bara kana raajonni dhuman qaban. Major prophetiin minor prophet jedhu isa guguddaaf isa xixinnaa jira keessumaa biyya keenya. Raajii isa guguddaaf raajii isa xixinnaa. የእግዚአብሔር ሰው ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው the man of God waan akkasii dhuman qaban. Dura yeroon ijoollee ture yeroon high school yeroon elementary ture man of God dha hunduma namaatu. Amma garuu keessa man of God jira. Raajochi baay'eedha garuu raajiin muraasaa jedha. Raajoonni dhuman qaban raajiin garuu muraasa. Luboonni dhimman qaban amma sa'aatii 24tti luba ta'uu dandeessu barbaadan nama qabaattanii jennaan. Luboonni dhuman qaban qulqullummaan garuu hin jiru. Luba ta'uun baay'ee salphaadha. Tiksee ta'uun baay'ee salphaadha. Garuu tiksee gaariin badaa hin jiru jedha mucaan kun. Namoonni tokko yeroo yaada kennanii situ ija hin bananne malee guuteeraa jedhu. As keessaas yeroon akkasii jedhu ofuma haasofta malee raajiin guuteeraa, namni raajii dubbatus guuteeraa, raajiinis guuteeraa, luboonnis guutaniiru, lubummaanis guutameera, qulqullummaanis guutameera jechuu dandeessu. San argeef san agaleen dubbadhaa isa gurbaan caafetu immoo sammuu kootti naa dhufe kanaaf naasa. Faarfannaa baay'eetu jira jedhe jireenyi garuu badaan jiru jedhe. Faarfannaa baay'eetu jira. Faarfannaan jireenya baraa. Jireenya garuu achi keessaa barbaannee dhabneedha mucaan kun. Amma gaa mata dureen koo amma isa dubbiftu kanaa hin hubattaa jedhe Filiphos namichatti siqe. Gaaffii kana ammootu lubii waldaa tokko amantoota isaa gaafatee he is in trouble. Rakkina guddaa keessa lixa. Maaluma na seetee maafa waldaa dhufee waan an dubbifadhu naan galu yoo ta'e yoos immoo maalii hedheetu makaraa guddaadha kanaafi nama akka kee galuuf hin jiru jedhe jiraachuutu irra jira. Bara kana rakkisaadha kun. Bara gaarii keessa gaafate Filiphos. Bara dinqii keessa gaafate. Waan amma dubbisaa jirtu kana hin hubattaa jedhe amma makaraadha waan baay'ee jechuu amma akka lubaatti waan baay'ee jechuun barbaada namnis waan baay'ee kanaan jiruun barbaada akkana sirreessuun barbaada anis nama sirreessuu yaala anis balbala hin banuuf abbaanis balbala hin banuu balbala cuccufannee ol bira deemnaa jechuudha. Yeroon sun garuu akkas miti. Macaafa qulqulluu keessatti wanta gochaa jirtan kana hin hubattu kan jedhu iddoo baay'eetti barreeffame waan 2-3 keessa jechuudhaaf. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos miilla dhiqa gaaf tokko. Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 7 yoo ilaaltanii Simoon Phexrosiitu akkamitti miilla naa dhiqxaa jedha. Akkasittiin jedhe. Waan an hojjechaa jiru amma hin beektu jedhe. Garuu booddee hin hubattaa jedhe. Amma siin galuu jedhe. Amma miilluma dhiqsiifadhu jedhe. Amma miilluma dhiqsiifadhu rakkoon hin jiru. Gaafi kun sii galu hin dhufaa jedhe. Akkasittiin jedhe. Isaayaas boqonnaa 42 lakkoofsa 20 saba Israa'eliidhaan Waaqayyo akkas jedha. Wanta baay'ee argitu garuu hin eegdan. Gurri keessan banamaadha garuu waan tokko iyyuu hin argitanidha.
rakkina gurraan qaban jechuudha. Ear infectioniin hin jiru. Rakkina ear infectioniin qaban. Rakkina dimimmisaa'uu hin qaban. Rakkina ear diraamii hin qaban. Gurri keessan fayyaadha. Garuu waan tokkolleedha. Keessaa dhageessuu hin jedhu. Waan tokkollee hin dhageessaniidha. Haa ta'u jedhee ofiisaaf itti dubbatee Isaayyaasiin immoo ergaa. Isaayyaas boqonnaa 6:9 gara saba kanaa dhaqiitiidha. Gara saba kanaa dhaqii dhaga'uullee hin dhageessu garuu hin hubattanii. Rakkina dhaga'uu hin qaban. Ilaaluullee hin ilaaltu garuu hin argitanii jedhe. Arguudhaaf ilaaluun adda addaa jechuudha. Dhaga'uuma dhageessu rakkina gurraan qabdanii, rakkina teessanii dhaggeeffachuu hin qabdanii, rakkina fiigdanii dhaqxanii dhaggeeffachuu hin qabdanii, dhaga'uullee hin dhageessu garuu hin hubattanii, ilaaluu garuu hin ilaaltu garuu hin argitanii. Jarri suni keessaa hafaniin komataman. Rakkina ilaaluu hin qaban, rakkina arguu qabu malee, rakkina dhaga'uu hin qaban, rakkina hubachuu qabu malee. Akkasumas Maatiyus boqonnaa 13:13 irraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisa. Yeroo baay'ee fakkeenyaan barsiisa. Namoota baay'ee fakkeenyaan barsiisa. Maaliif fakkeenyaan barsiistaa jedhanii gaafatan? Isiniidhaa fi dhoksaa mootummaa Waaqayyoo baruun isinii kennameera, hubachuun isinii kennameera, hafuura qulqulluu isin keessa jira. Isaan garuu jedha namootaan. Isaan garuu utuma ilaalanii hin arganii, otuma dhaggeeffatanii hin dhaga'anii, hin hubatanis kanaafin fakkeenyaan isaan barsiisaa. Rakkina ilaaluus, rakkina dhaggeeffachuus hin qaban. Yoo manachi dhaqee dhaggeeffadhee gale maal ta'a jedhamamni? Yoo man iddoo tokko dhageema yoon gale maal ta'a? Fakkeenyaaf yoo amma ani nama qoruudhaafis miti, kanaafis nas dhaabadda miti. Sababiin hin beekneefini yookaan immoo sababii baay'ee irraa barachuu sababiin barbaaduu fi namoonni yeroo lallaban mastaawashaan qabadha. Galee si'a tokko lama keessan darba. Namni mana kana keessa yeroo nama 200 ta'a. Obboleettiin keenya badhaaneen qabxii maalii irratti dubbatte? Toora maalii irratti dubbatte? Qabxii meeqa of keessaa qaba? Waa'ee eenyuuti akkamittiin jireenya koosatti hirkisee kan jedhu achi dhaabannee interviyuu goonee nama 200 keessaa nama qormaata kana darbu Waaqayyo isa kana beeka. Torban irraa jechuudha. Fakkeenyaaf har'a kutadhee kan hin dhufe ameen nama jechisiisuun ameen jedha jechuufis hin dhufneen har'a. Hundumtuu yeroo isaatti mi'aa'a. Kanaaf fatanaan qabu. Qormaataan qabu. 40 keessaa har'amu, takka turanii 60 keessaa har'amu dur. Hin qabu. Eeyuuf akka galees hin beennu, eeyyu akka maal ta'es hin beennu, eeyyu akkamittiin akka jiraatus si'ana keessa lixuun hin danda'amu. Namichi kun garuu bara gaarii ture. Isanni dubbifatu kana itti siqee guddisee dubbifata sababii ta'eef itti siqeetu waan amma dubbifachaa jirtu kana hin hubattaa jedhee gaafate. Bara gaarii ture jechuudha. Bara nama gaafachuu hin danda'amu. Bara hin hubattaa jechuu hin danda'amu. Bara waan sii galame natti himechuu hin danda'amu. Bara wanta dhageesse jiraachaa hin jirtu akkam dubbichi jedhanii nama gaafachuun hin danda'amne keessa irra. Bara hundumtuu mirga qabu keessa. Kanaafi rakkisaadha. Mee qabxii sadii duwwaan waa'ee kanaarratti amma isinii dubbise waa'ee namicha Itoophiyaa kana. Qabxii sadii isin kenna. Inni tokkoffaan waa'ee namicha kanaati. Lammaffaan Waaqayyo namicha kana akkamitti ilaalee, sadaffaan immoo namichichi of argate akkamitti of argate isa jedhuun dubbachuu barbaada. Namichi kun nama Juu miti yookaan nama Israa'el miti, nama Itoophiyaati. Itoophiyaa jechuun egaa samma Itoophiyaa itti fakkaran miti. Itoophiyaa jechuun Kuush jechuudha. Kuush jechuun gara Sudaan kana, Itoophiyaa kana gara sana walitti qabatee isa jiruudha. Bal'aadha jechuudha. Akka ammaa hin dhiphannee bal'aadha. Nama achiiti. Dubartii biyya Itoophiyaa bulchitu isheedhaaf itti qabeenyaa ishee irratti abboomaa tureedha. Ishee retired accountant jechuudha. Amma garuu gara biyya Israa'el kana dhufee jiraataa jira jechuudha. Namichi kun xu'aashiidha. Xu'aashii jechuun nama sangoomsan jechuudha. Akka inni fedha dubartii hin qabaanne akka inni dhashineefis jechuudha. Nama mooraaliin isaa cabaadha.
uumama waaqayyootiin uume namni tume sangaasa godheedha. Kanaaf nama moraaliin isaa cabaati. Maaliif akka godhu mana mootii keessa yeroo hojjetan kana giiftiinis jirti. Warri giiftiifis ergamu jiru dubartootaaf seefii akka inni ta'uuf. Akkuma inni biddeen duwwaa nyaatee jiraachuuf achi ergaa immoo ergameefi akka inni jiraatuuf seef akka ta'uuf yookaan immoo balaan tokko achitti akka hin kaaneef nama kana tumanii achi geessu. Warri mana mootii nama jabaa, nama cimaa, nama ofitti amanu badaan barbaadan. Nama ergatan, nama gaddeebisan waan barbaadan itti himanii waan barbaadan isaanitti himan gadi bahee nama dubbatu barbaada. Nama tumamaa jechuudha. Mootonni jalloonni yeroo hundumaa nama tumame barbaadu. Nama mooraalii dhabe barbaadu. Nama maalummaan itti hin dhaga'amne barbaadu. Nama hardhaa, nama achumee, nama garaa barbaadu. Namichi kun garuu nama akkasii ture. Namichi kun waaqeffachuudhaaf nama gatii guddaa baasudha. Waaqeffachuuf nama gatii guddaa baasu. Gatiin inni baase waan lama yoo dubbadhee tokkoffaa riskii fudhate. Gaazaatii dhaqee Yerusaalemii dhaqee waaqayyo waaqeffachuu dhaqe. Gaazaadhaaf Yerusaalem Google Mappii irraa yoo ilaaltanii kiiloomeetirii 77 gargar fagaata. Amma katamaasaa walakkaatti kiiloomeetirii 100 ilaaluu yaaleera. Namichi kun konkolaataa fardeerra taa'etu achi dhaqa. Gaazaatii Yerusaalemiin dhaqa. Riskii fudhate qaba. Namni xu'aashiin mana sagadaa warra Yihudaa keessa lixee waaqeffachuu hin danda'u. Akka inni namaa gadi ta'uuf tumameera sababii ta'eef. Namichi garuu riskii kana fudhatee mati achi keessa seene. Akkamittiin akka gashan ID akka ilaalu eenyu akka isa sana fattashee akka gashus hin beekwaan. Inni lammataan kan inni gatii baasu akka nama isiniin jedhe lafa dheeraa dhaqee Yesuus hin barbaacha dhaqa. Fayyisaa hojii wal arguudhaaf waaqeffachuudhaaf Gaazaatii ka'ee Yerusaalemiin dhaqa iddoo ammaa. Namichi kun namicha akkamitti jettanii qajeelaadha. Maal argitee qajeelaadha jettee yoo jettanii yeroo namichi wanta dubbifachaa jirtu kana hin hubattaa jennaan maal akkamitti hubadha utuu namni ibsee naan ibsin akkamittiin hin hubadhaa jedhee dubbata. Beekaa jedhee of tuulaa miti. Haala abbee waldaa keessa waggaa meeqa turre wangeela kana si'a 3 keessa deebine irraati immoo har'uma haaraa nutti taate hin jenne namichi. Hin jenne. Beekaa kan isa godhu wallaaluu isaati. Anuun beeku jechuu isaatu beekaa isa godha. Naafoon galle ofumaan dubbifadhaa jedhe. Nama naa hiikun barbaada, nama na barbaachisaa jedhe. Namni tokko tokko nama hin barbaadu. Falaac qoraac kophaa masaa hin ga'a. Museedhaaf Aroon hin barbaachisu jechuudha. Phaawulosiif Sillaas hin barbaachisu ture jechuudha. Phexrosiif Yohaannis hin barbaachisu ture jechuudha. Qobaan hojjetu ture akkas hin ta'u. Lamaan walitti adeemsiseedha. Namichi kun garuu hubataa kan isa godhu hin beeku jedhe. Gargaarsa barbaada. Lafa dheeraa deemee waaqeffachuu barbaada. Nama satti dhufe immoo irraa gargaaramuu barbaada. Itti gargaaramuu barbaada nama sana. Bu'aa irraa buufachuu barbaada. Irraa hubachuu barbaada. Jireenya isaa jijjiirrachuu barbaada. Nama baay'ee cimaadha. Nama gaariidha namichi kun. Egaa ta'u inni tokko akkas ta'u. Lammaffaa nama kana akkamitti ilaale gooftaan Yesuus Kiristoos. Waaqayyo abbaan. Macaafa ergamootaa boqonnaa 8:6 iddoo mana amma isinii dubbisee ka'iitii gara lafa onaa Gaazaatii Yerusaalemii gara Gaazaatti geessu dhaqee Filiphoosin. Ka'ii dhaqee namichi kophaa adeemu iyyuu malee waan hin beekne dubbifachaa adeemu iyyuu malee garaansaa gara Waaqayyootti hidhameera. Maaliif gatiin ni baasaa jiru kanaa Waaqayyo argaera. Naa ergi namas hin jenne, naa galuu didees hin jenne, akka galaaf hin jirre iyyuu hin beeku namichi. Garaansaa garuu Gaazaatii Yerusaalemiin dhaqee Waaqayyoo waaqeffachuudhaaf gatii baasuusaa. Otuma warri juu tuffatanii, otuma gadi qabanii, otuma gatiin qabu jedhanii anoo gatii qaba jedhee macaafa dubbifachuu danda'uunsaa. Sana hundumaa garaa Waaqayyoo keessa jira. Garaa Waaqayyoo keessa ture. Kanaafiti ka'edhe Filiphoosin. Barri isaa bara amantoonni faca'aniidha. Istifaanos erga ajjeefame booddee Filiphoos faa kun Samaariyaatti ba'an Yerusaalem keessa ho'ifachuun hafe jechuudha. Barri isaa bara ariisaati. Kanaafi ka'ii deemeedha. Hafuurri qulqulluun jedha 29 irraa.
konkolaataa namicha kanaatti siqiti duukaa deemitti jedheedha. Yeroo Filiphos konkolaataa namicha kanaatti itti siqee hubatu namichi ol fuudhee macaafa Isaayaas boqonnaa 53 lakkoofsa 78 itti dubbifata guddise. Ol kaasee guddifata. Ergasii hafuurri Waaqayyoo Filiphosiin akka inni gaafatu godhe. Amma dubbifachaa jirtu kana hin hubattaa? Maal mana maalitti nu baddaa? Namni kana natti mun jiru. Lafa dhaqe sanaan arganne jechuudha. Mana qulqullummaa hubachuu dhaqe keessaa hin dhabeen. Erga mana qulqullummaa gaarii keessaa dhabee gammoojjii keessatti itti mul'achuu Waaqayyo jaallate. Waaqayyo ulfinnaa ta'u. Gammoojjii keessatti. Mana qulqullummaa keessatti achitti farsoo dhugama. Achitti sanbatee jira. Achitti warri Israa'el sanyii Abrahaam jedhanii qoma dhiibu. Nu malee namni hin jiru jedhu kan keenya gaariidha jedhu. Yesus ta'e eenyu ta'e kan isaan beekan seera Museeti. Seeratti of hidhanii waa'ee Yesus Kiristoos isa gadi bu'ee isa owwaalame, isa rukutame, isa dhiigee dhimma hin qaban isaan. Waa'ee maalummaa isaanii, waa'ee boqosu achi keessa argachuu hin dandeenye namichi. Achi keessatti of arguu hin dandeenye. Booddee itti dhufuu hin danda'a. Akkamitti akka namichi of argate isa jedhu qabxii koo sadaffaa keessatti. Hin gaafate. Namichis otuu namni ibsee anatti hin himin akkamittiin otuu namni anaan ibsin akkamittiin hubachuu danda'a jedhee deebiseef. Akkasitti namichi Filiphosiin konkolaataa isaa yaabbatee akka bukkee taa'uuf isa kadhateedha. Waaqayyo hin erge. Itti bute. Inni immoo fuudhee of bira kaa'e. Ameen. Of bira kaa'e. Maqaan isaa eebbifamu. Inni sadaffaan namichi of arge. Of argate namichi. Akkamitti of argate? Akka jedhe Phaawulosiin, Filiphosiin 8:34 irraa hojii ergamootaa boqonnaa 8:34 irraa raajiin kun waa'ee eenyu dubbata? Waa'ee ofiisaati moo waa'ee nama biraa dubbata? Jedhe raajiin Isaayaas boqonnaa 53 irra ni jiru suni inni Isaayaas dubbate suni waa'ee ofiisaa dubbataa jira moo waa'ee namaa dubbataa jira jedhe gaafate Filiphosiin. Jennaan Filiphosii wanta macaafichi jedhu gadi taa'ee ibseef 35 irraa waa'ee Yesus Kiristoos itti himuutti ka'eedha. Namicha mana qulqullummaa dhaqee si'aa'ee gatii baasee waan tokko iyyuu dhabee karaa gammoojjii gara Gaazaatti geessutti achitti argateetu itti dubbata. Akkas jedhe namichi Kiristoos Iyesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa nan amanaa jedhe. Erga dhaga'ee booddee. Erga inni itti himee booddee macaaficha maayachaa jira. Inni akka hoolaa rifeensi irraa haadamuudhaaf fuudhanii adeemanii cal jedhe waan tokkotti hin buune gadadamaa ture. Rakkoo isaaf dhugaa isaa namni isaa hubate hin jiru. Inni waa'ee dhala isaa waa'ee sanyii isaa dubbachuudhaaf mirga hin qabu ture. Waa'ee hoolichaa dubbata ture. Ergasii hoolaan kun eenyu jedhetti mee gattaa'ee Filiphos. Hoolaan kun meedha? Namicha isa dubbatus miti. Nama kan biraas miti. Hoolaan kun ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyoo isa calluma jedhee otuu garafanii, otuu reebanii, otuu qoraattiitti kaa'anii, otuu harkatti waan hundumaa balleessanii calluma jedhee oofame sanaa waa'ee isaati jedhe. Ahaa jedhe namichi. Lama galaafii dhufe gaa namichaaf. Namichi yemmuu kana ani Kiristoos Yesuus inni tamma dubbattu kuni ilma Waaqayyoo ta'uu isaa nan amanaa. Maaliif amane? Dhaggeeffadhaa. Seenaasaa keessatti argate. Ofiisaa keessatti argate. Lallaba fiqiruun lallabu keessatti of hin argitan taanaan isin hin fayyadu. Kiristoos hin argitanii Kiristoos sana keessatti of hin argitan taanaan amma fedhe iyyaayyoon olee isin hin fayyadu. Akkas jedhe egaa hojii ergamootaa boqonnaa 8:33 irraa namichi gad deebi'aan waan ta'eef dhugaasaa namni ilaaleef hin jiru jedha. Isaayaas irraa akkas jedha. Waa'ee Yesuus dubbata. Namichi gad deebi'aa waan ta'eefedha. Ilma Waaqayyoo isa Waaqa uume isa lafa uume. Isatu gad deebi'aadha akkasitti barreessa Isaayaas. Namichi gad deebi'aadha sababii ta'eefi dhugaasaa namni hubateef hin jiru isa jedhu laphee namicha sanaa laphee xu'aashii sanaa tuqe. Sababiinsaa miidhaa irra ga'e amma tumamuutti
amma namaa ergamuutti, amma gaddeebi'uutti, amma tarree namaa keessaa baduutti, amma mana qulqullummaa lixuu dhadhabuutti mooraaliin isaa cabaadha isaa biteef dhimmi kun kan koo wajjin wal argataa jedhe. Jarana macaafa qulqulluu kana yeroo dubbifannu keessatti of hin arginu taanaan waa'ee Phexros, waa'ee Phaawulos, waa'ee Isxifaanos, waa'ee Daawit yeroo dubbatanii marcumarraa lafaa kaanee utaalla. If that is true, an keenya miti yoo ta'e garuu seenaan sun kan keenya wajjin waliin argatu yoo ta'e garuu daboo namaa dhanne. Daboo beektu keessa sirbatanii haamaa oltuu ciraa oltuu maasiin sun kan keessan miti. Daboo iyyuun hin danda'ama. Daboo maggaluun hin danda'ama. Seenaa nama tokkotti entertain ta'uun hin danda'ama. Seenaan Daawiti lafaa kaasee nu utaalchisuu danda'a. Seenaan Filiphos lafaa kaasee nu utaalchisuu danda'a. Seenaan Phaawulos dhaga'uunsaa baay'ee namatti tola. Garuu jireenya fokkisaa biyya lafaatti Phaawulos caalaa namni jiraate hin jiru. Seenaan isaarra nu utaalchisa, gaafas isa garuu garafsiisa. Seenaan isaarra nu utaalchisa, gaafas garuu isa markaba caccabaa keessatti gata. Seenaan isaarra nu utaalchisa, gaafas garuu 42 irruu garafsiisa. Seenaan isaa seenaa keenya wajjin yeroo walitti simatu kan Phaawulosis kan koos kunooti jedhanii wal keessa yeroo galuu akka namicha kanaa nama jijjiira. Akka namicha kanaa nama jijjiira. Seenaa ofii fakkeenya dabraatti isinii dabala. Saatii koo eegaaman jira. Dubartiin Samaariyaa tokko nama wajjiniin bishaan waraabbatu hin qabdu, ejjituudha. Nama akkasii bira namni maa dhaabata? Gaaf tokko mana qulqullummaa dhaquu hin dandeessu isheenu. Dubartoota wajjin bishaan waraabbachuu hin dandeessu, isaan qulqulluudha, isheen xuriidha. Kanaaf lafa isheen jirtutti dhaqee argate, Waaqayyo lafa isin jirtanitti isin haa argatu. Mee ameen. Lafa isheen jirtutti dhaqee. Amma namicha kana karaa irratti gammoojjii keessatti argate hin dhaqee. Yerusaalem magaalaa guddoo Gaazaa Siitii keessatti dhaqee argate min gidduusaa onatu jira, lafa onaa'edha. Lafa onaa keessatti dhaqee waan garaasaatti dubbate. Waan garaa namichaa keessa jiru garaama isaatti dubbate. Of ilaallee dura kaa'ee Kiristoosin yeroo laalu maal kunoo anaa jedhe. Maal kunoo jireenya kooti jedhe. Maal kunoo ana fakkaataa jedhe. Erga akkas ta'e kun ilma Waaqayyooti jedhe. Mee ameen. Dubartiin kuni waan baay'ee beetti. Maal beetti isinitti fakkaate? Waan baay'ee hubatti. Waan baay'ee beetti. Waan hin beekne garuu qabdi. Waan isheen hin beekne nama hin beekne wajjin haasaa jirti. Nama hin beekne wajjin haasaa jirti. Silaa nama dhabdee laga buute. Amma immoo nama argattee gara itti wajjin haasoftu wallaalte. Silaa nama wajjin haasa'u, nama buna wajjin dhugu, nama wajjin qoraa waraabbatu, bishaan waraabbatu, nama wajjin qoraan naqu dhabde. Amma garuu namichi tokko dhufnaan akka itti wajjin haasoftu dhabde. Nuyi walitti hin qabnu jettee eenyutti hafuu barbaaddere? Isin Yihuudiidha, nuyi warra akkasiiti, nuyi walitti waan qabnu eenyu bira dhaquu barbaaddere Waaqayyo ta'uu fideefi. Dubartii kanaanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan inni dinqisiisaadha. Kennaa Waaqayyo otuu hubatte. Mee ameenedha mee. Kennaa Waaqayyo otuu hubatte. Inni amma bishaan dhugaatii anaaf kennu siin jedhu eenyu akka ta'e otuu beektee silaasitu kadhata ture, inni immoo bishaan bara baraa bishaan hin banne sii kennaa jedhe. Maal amma dubartiin maaltu ishee dhibee achi yoo nama dhabdee dhufte qobaa deemti caakkaa keessa okkotee baatee joorti. Maal ta'a yoo wajjin haasofte namicha yeroo kenneef kana. Namicha yeroo kenneef kana. Namicha jireenya kenneef kana. Namicha nama hidhee laga barbaacha dhaqe kana. Namicha qalbiin itti dubbatu kana. Namicha jaalalaa kana. Maal ta'a yoo wajjin haasofte? Maal ta'a wajjin haasofne Yesuusii wajjin? Ameen. Maal ta'a yoo haasofne? Yeroo nuu kenneem, lubbuu nuu kenne miti? Jireenya nuu kenne mini? Isayyuu lafa keenya dhufe nutu lafa isaa dhaqe miti. Maal ta'a dubartiin kun otuu kennaa Waaqayyoo beekte? Eewu kennaa Waaqayyoo? Addana si dura hin jiraa jedhe kennaa Waaqayyoo. Kennaa Waaqayyoo siif kenne yoo jiraate dubartoota warra si wajjin bishaan waraabbachuu didamini, warra qoraan cabsuu didamini, warra dhiirota warra sitti taphatamini, namoota warra si tuffatamini. Kennaa Waaqayyoo laga gammoojjii kanatti, laga bishaanii kanatti si wajjin hin jira jedhe. Otuu sabeettee inni bishaan bara baraan hin dhumne sii kennaa jedhe. Atis lammata deebitee inni eebottu jedhe.
dubbistanii keessan hin beeku adde ሃይማኖት macaafa caafaniiru adde ሃይማኖት guddina aagaa maayedha mata dureensaa albuudaa aburratameedha macaafa sana tarii autobiography adde ሃይማኖት fakkaata saabitee badaa meeqan keessan akka dubbistan hin beeku ani garuu dubbifadheera kan isin hin dhubu macaafotan dubbifadhe keessaa macaafi qulqulluun kooti keessatti yeroo dhaamu iddoo sirrii ta'e laphee namaa mar'ummaan namaa lafanni qabatu wal qabsiisu seenaa sanaaf macaafa qulqulluu wal qabsiisuu keessatti macaafa sana baay'een jaje sababiin isaa namoonni baay'een PhD hin qabdu yookaan Masters hin qabdu kanaaf hin dhaggeeffanne ta'a yookaas hin dubbisne ta'a I read it taa'ee tokko tokkoon maal jedhaa fakkeenya isheen iddoo tokkotti fudhattu dheekkamsa biyya Edoomitti dhufe keessa Waaqayyo achuma keessaa immoo nama gargaaruu barbaadu immoo qaba akka jedhe ijoollee kee warra abbaan irra hin jirreedha Ermiyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 11 irraa ijoollee warra abbaan irra hin jirre ana biratti dhiisi haadhaan jedha ana biratti dhiisi ani isaaniin nan jiraachisa dubartoota warri abbaa manaan irra hin jirre isaan na amanatu anis isaanin gargaara akkasidha waa'ee ishee immoo yeroo walitti qabdu maali jabaattuudha egaa nama nu gidduu yeroo lallabnu hin jaallattan isa du'e yoo lallabee harka rukuttu malee isa du'e amma Isxifaanosiin utuun dubbadde maal namni obsaan akkasii dha namni isa dhagaan rukutame namoota nu gidduuti waan gaarii godhanii gaafa du'a gayii waliin marsinaati amma dubbadha dubartiin kuni dubartii cimtuudha hojjettee ijoollee ishee guddifatte kan isheen macaafa qulqulluu keessaa fudhatte akkasidha macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 7 irraa isheen yeroo hundumaa jireenya maatii isheetii in eegdi otuu hin hojjetin akkasumaanis buddeena hin nyaattuudha meemeenadha harka walitti rukutaa namni ol gudduu afuura wal jajuu nu keessaa kaa Waaqayyo meemeen amma utuun gidduwana du'eemo lafa bada gidduwana lafatu torban tokkoof socho'a ayi gurbaa olii gadi fiigaa ture tokko ani utuun jiruuti wanti isaa wanti barbaachisu meemeen Yesuus bara baraan gooftaadha kanaafi jireenya maaliifin akkasiin jedhaa of argite namni kun macaafa qulqulluu keessatti of argite haadha hiyyeessaa ta'uu ishee ijoolleef dhimmuu ishee Waaqayyo immoo ijoollee abbaa fi haadha hin qabne gara koo fidi aniyyuu isaaniin jiraachisa akka inni jedhe jechuu ishee ergasii booddee immoo isheen hojjechuun akka irra jiruu fi isheen calluma jettee buddeena akka hin nyaanne maatii isheef immoo akka dhimmitu achi keesseera baay'ee wal argata dubartiin Samaariyaa kuni of argatte baraa lafa isheetti of argatte isitti agarsiisa waan isheen beektu coree laga isheetii bona hin gogaa ganna hin mirgisaa kana beekti lagi sun laga abbaa ishee Yaaqoobtu kenneefi isa beekti namichi wajjiniin haasaa jiru immoo nama Yihudaati ishee wajjiniin nama walii wajjiniin keettoo hin qabneedha waliin nyaachuu waliin dhuguun qaban wal tuffatu saabite isa kanas beekti haa ta'uyyuu malee otuma deemtu Yesuusii wajjin waan inni dubbatu keessatti of argite maal jedhe gooftaa Yesuus yeroo isheen bishaaniin dhumne kana bishaan bara baraa kana lammata laga kana akkan hin dhumneef akka dhuguuf naa kenne yeroo isheen jettu qobaa fudhattaa jedheetu waa'ee marejii eeguu barbaade abbaa manaaf haadha manaa yeroo jiraate qobaatti waan kenne naafi waluma biratti kennaafi walumatti waamaa isa fidii kotteedha badhaasa soo ta'e gorsa soo ta'e qobaatti waan dubbatatan baay'ee qabu kanaafi dubartii kana akkasidha dhaqiitiidha Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 yeroo dubbistanii dhaqiitii abbaa manaa kee waamii fidii kotteedha bishaan bara baraan isinii kenna dubbitti seenaa jira yeroo tokko dubbii Waaqa yeroo dubbifamu otuma hin jaallatin dhufee dubbii keenya keessa seena gaafii nu boosisaa gaafii nu hamachiisa gaafii nu fudhachiisa isinii galeera kanaafi dubbii ishee keessa galuudhaaf Yesuus Kiristoos maa jedhe dhaqi abbaa manaa kee fidii kotteedha dubbii keessa galaa jira laala seenaa ishee keessas lixaa jira
marrummaa isheetti bu'aa jira. Lafa madaa isheetti bu'uu fedha. Lafa madaa namaatti bu'a dubbii Waaqayyoo. Amma madaa isheetti bu'uudhaaf fedha. Akkas jedhe dhaqii fi kottu jedhe isheen kanaaf cabdeetti dhiirritti taphatee sokka. Namoonni ollaa jibbaniiru hojjituu jedhanii isaan sunis itti namni abbaa manaa hin taane. Jennaaniti anoo abbaa manaa hin qabu jette. Akka jedhe Yesuus isa akka jette kana gaarii dubbatte jedhe dubartittiin. Sobduudhaan jenneen. Dhuguma abbaa manaa hin qabdu. Dhiiratti taphatu qabdi malee abbaa manaa hin qabdu. Dhiira cabsu qabdi malee abbaa manaa hin qabdu. Gabaan garuu abbaa manaa shan qabdi jedhee odeessa. Yesuus garuu akka isheen hin qabne sababii beekuuf inni tamma itti sirriidhaa jedhe dubartittiin. Ergasii booddee abbaa manaa shan qabda turte jedhe. Innamni si wajjin hin jiru iyyuu abbaa manaa kee mini jedhe. Abbaa manaa kee inni sirriin abbaa manaa kee hafuuraa, abbaa manaa kee rakkina kee asi baasu, ija namaa si guchisu, tarree namaa si dhaabu kunoo si bira jiraadha. Ameen. Si bira jiraadha. Amma gaa dubartittiin of argite keessatti namichi kun raajiidha jette. Raajiidha namichi kun jette. Sababiin isaa seenicha keessatti of argite. Otuma deedduu keessatti of argite. Quuqqaa isheetti, rakkina isheetti, gidiraa isheetti, dhiphina isheetti dhaqee bu'ee gooftaa Yesuus. Kana booddee egaa okkoteen irraan taa'utti. Okkotee. Hacabu maqaa gooftaa Yesuusin okkoteen. Ameen. Okkotee waan hin guunne baatti. Itti naqu, keessaa dhuguu, itti naqu, keessaa dhuguu. Gaafi okkoteen sun boqotu gaafa dudda namaarraa lafa bu'ee cabeedha. Okkotee lafa keesse. Akkasidha. Dubartittiinis yommuu si okkotee ishee lafa achumatti dhiiftee gara mandaraa dhaqxee namatti dubbachuutti kaate. Waa'ee isa seenaa isaa kottaa isiniif seenaa keessan ta'a. Kottaa isinis keessatti of argitu. Kottaa isinis waa irraa boqottu. Kottaa seenaa keessan keessatti argitu. Jette okkotee lafa keesse. Jara na beektu. Dubartiin ganama namni tokko bishaan wajjin waraabachuudhaaf hin barbaanne sa'atii booddeessa ta'u borisa ta'u sa'atiin isaan caafamne nama galagashitee fidde gara Yesuus. Ameen. Mastersiis PhD sin qabdu dubartiin kuni qeessa baluus mini, luba baluus mini, wangeelaaya baluus mini, great pastoris mini, great prophetis miti, እግዚአብሔር ሰውስ mini, ታላቂስ mini, ታናሽis mini, sila ganama nama namni nagaan gaafanne turre amma garuu nama dachaaste gara Yesuus fiddi. Seenaan yeroo jijjiiramu akkas. Seenaa yeroo an keessan keessatti argitan akkasa. An ofii koo rakkina koo keessatti ilaalaan jira nan ilaala. Rakkachaa man ture bara jireenya koo keessatti of ilaalaa man adeema. Garuu human jira ammayyuu maqaan isaa eebbifamu. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Kanaaf keessatti of argite dubartiin kun. Keessatti of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Gooftaan kee Yesuus Kiristoos waa'ee hubannaa dhabu. Amma isinitti himeera. Waa'ee dhaggeeffachuun nun komata Yesuus. Takkaa komeen qabu. Dhaggeeffanna yeroo baay'ee. Waa'ee ilaaluus nun komatu. Manastirii hin qabu namni baay'een akka koo. Waa'ee ilaaluu rakkina hin qabu. Waa'ee hubachuudhaaf waa'ee dhaga'uuti. Waa'ee dhaggeeffachuutu ta'e waa'ee dhaga'uuti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo dhaggeeffannu akka dhageenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo dhaggeeffannu akka dhageenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo ilaallu akka arginu Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni Waaqayyo bitaan mirgaa laala jiran. Inni laala kaleessa laala namni Waaqayyo. Har'a laala namni Waaqayyo. Bori laala namni Waaqayyo. 3 dimensionally namni Waaqayyo. Namni Waaqayyo seenaa kaleessa irraa hin barata. Namni Waaqayyo hojii Waaqayyo isa dinqisiisaa har'a irraa hin barata. Namni Waaqayyo abdiidhaan bore eeggata. Kennaa fi ulfina Waaqayyoodhaaf. Yesuus bara baraan gooftaa. Sa'aatiin keenya 12 duwwaadha. Kana itti fufee yeroo biraan dubbadha. Amma garuu dammootu mi'aawuma ragu 12 duwwaatti shat goone ol kaanee Waaqayyoon galateeffannee xumurra. Eebbifama. Mirga keessan ol qabaa mirga nuu kennaa Waaqayyo. Mirga nuu kennaa Waaqayyo. Waaqayyo ati Waaqayyoodha.
Yesus gochaan kee miidhagaadha. Gara laafessaati. Haadha hiyyeessaa falmitaati. Dhukkubsataadhaaf falmitaati. Ijoolleedhaaf falmitaati. Nama guddaadhaaf falmitaati. Seenaa kee keessatti of arguu akka dandeenyu nu gargaari. Yeroo seenaa kee keessatti of arginu dhukkubni hin sokkaa. Gidiraan hin sokkaa. Dhiibboon hin sokkaa. Na'uun hin sokkaa. Abdii kutachuun hin sokkaa. Seenaa keenyaaf seenaa kee tokko godhi maqaa Yesuusiin. Kan rafee jira. Kan wangeela keessaa barbaadee dhabee jira manana keessa laata. Namni seenaa macaafa kana keessaa barbaadee dhabee jira laata. Namni dhiphachuu kee, gidiraa kee, rakkina kee, dhiiguu kee, waraanamuu kee seenaa isaa keessatti dhabee jira laata. Maqaa Yesuusiin seenaa kee keessa gashiyaati. Gashi seenaa kee keessa. Gashi seenaa kee keessa. Namichi natti bu'eedhe seenaa koon keessatti argeedhe ani gadadamaadhe ani dhiphadhaadhe dhugaa koos namni naan barreedhe amma garuu gammoojjii keessatti Waaqayyo dhugaa koo baaseedhe amma. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ollaan koo na jibbeette bitaan na jibbe mirgaan na jibbe dhiirri natti taphattee adeemti dubartoonni na jibbani qobaan hafe kunoo miniyaan si bireedhe Yesuus. Dhaqi ani kunooti jedhe sabdii kutateen. Sabdii kutateen ani kunooti jedhin. Gola sana seeniyaati. Mana sana seeniyaati. Gaa'ila sana seeniyaati. Biyya sana seeniyaati. Waldaa sana seeniyaati. Gurmuu sana seeniyaati. Asan jira jedhaati maqaa Yesuusiin. San jira jedhe Yesuus. Mana cufatanii dhokatanii taa'u gidduu lixee nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Nagaan mana kootiif haa ta'u. Nagaan mana saba kanaaf haa ta'u. Fayyinni saba kanaaf haa ta'u. Hojiin diinaa saba kanarraa haa diigamu. Otuu seenaan keenya seenaa kee hojii wal argate seexana arrabsaan oollu. Seexana irra ejjennee hojii kee hojjenna malee. Seexana buruqsinee hojii kee hojjenna malee. Seexana tuffannee hojii kee hojjenna malee. Hojii seexana diignee hojii kee hojjenna malee. Hafuura sodaa keessaa nu baasiyaati. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Hafuurri sodaa baay'ee maqaa Yesuusiin. Hafuurri sodaa baay'ee maqaa Yesuusiin. Du'i nun sodaachisu. Dhukkubi nun sodaachisu. Yoo duune lafadhaan nu beenna. Maqaa Yesuusiin hafuura sodaa kaasi mana kanarraa. Kaasi mana kanarraa. Kaasi mana kanarraa. Kaasi saba kanarraa. Sabi kee fayyaaf. Namni yeelalu kana keessa hin jiraatin. Akka salolee mo'atee adeemutti deemsisi saba kana. Yoo gaafataniif seenaan koo seenaa Yesuusitti walitti maxxaneera jedhanii adarban. Ameen ameen. Seenaan koo seenaa Yesuusii wajjin walitti maxxaneera. Ani kan Yesuusi ya diinaa, ya dhukkubaa, ya hiyyumaa, ya raatummaa, yoo dipireeshiniin deeminarraa seenaan koo seenaa Yesuusii wajjiniin tokko. Nan kadhadha dhukkubii mana kana keessaa haa godaanu. Rakkinni mana kana keessaa haa godaanu. Dhiphinni mana kana keessaa haa godaanu. Carraa saba kanaa eebbisiyaati. Lafa hojiitti eebbisiyaati. Mana keessatti eebbisiyaati. Horiidhaan eebbisiyaati. Dibataan eebbisiyaati. Nagaadhaan eebbisiyaati. Jaalalaan eebbisiyaati. Eebbisi saba kee. Saba kee dura kan dhaabatu hundumtu kan diigame haa ta'u. Haleluuyaa. Warra amantan Waaqayyo nu fayyiseera ganama kan haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ol Waaqa irratti maqaan kee eebbifamu. As lafa irratti isa eebbifamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos jiraataatiin. Ameen. Sagantaa kana asumaanan xumuraa. Sabiinsa har'a damnee isin geggeessuudhaaf kutanneerra. Kanaaf hundumti keessa nama dhaabachaa turtanii ulfina guddaadhaan ol kaanee kadhannaa ergamootaa erga kadhannee booddee eebba fudhannee torban bashannanaa, torban eebbifamaa, torban nagaa, torban haasaa deemnu Yesuus Kiristoosii wajjin. Edaa ati jirtaa seenaa koo keessa jechaa bashannanaa daawuntaawun haa ta'u aftaawun haa ta'u irra sirbaa Yesuus nu wajjiniin jira. Yesuus gooftaadha. Kadhannaa ergamootaa kadhanna. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeen keenya irraa nuu kenni. Yakka keenyas nuu dhiisi. Nus kan nu yakkaniif akkuma dhiibnu. Qorumatti nu galchin hamaa nu oolchi malee
mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan aamen. Garaa keessaniif yaada keessan ol fudhadhaa eebba Waaqayyo fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisuu isinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisuu isinitti haraaramu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu nagaa isaas isiniif kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Aamen. Noora eebbifama.